Harka fuudhee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu Tuuftaa Garuundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya alaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas immoo har'allee diizaayinii biraatiin isinii dhufee tanan jira. Akkasumas immoo diizaayinii kana haala isa itti buusnu walumaan ilaalla. Ammas haala kanaan maazanii keenya dursinee hin buufanna. Asitti maazanii keenya erga buufanne tokko maazanii duraati kuni isa lammataa dammoo asitti zigaajjaa keenya hin buufanna. Egaa asitti zigaajjaa keenya akkanatti buufanneen booda kazaan amma dammoo maazanii isa lammataa buufanna. Asitti haala kana maazanii isa lammataa akkanatti buufannee jirra. Ammas dammoo asitti maazanii zigaajjaa isa lammataati. Kaza asitti dammoo maazanii isa sadaffaa buusaa jirra. Haala kana maazanii isa sadaffaati. Asittis dammoo zigaajjaa isa sadaffaati. Asitti dammoo maazanii isa arfaffaa buufanna jechuudha. Asitti maazanii isa arfaffaati. Asitti dammoo zigaajjaa isa arfaffaati jechuudha. Sorry. Akkanatti zuurii tokko oliin geenyee jirra jechuudha. Haala kana amma maazanii isa lammataatirra haala kana geenyee jirra jechuudha. Haaluma kanaan akkanatti dhaachaatu deemna jechuudha. Akkasii kunuuti haala kanaan dhaayitoo waliin ga'e jechuudha. Marsaa sadii amma dammoo maal goona asitti jammarra kazaan sadii amma afurii gizee afur asitti akkanatti kophaatti hidhaana tokko. Kazaan amma asitti maal goona zigaajjaa buusna jechuudha. Qixxee kana keessatti haala kana zigaajjaa keenya qixxee kana keessatti buusna tokko. Kazaan amma kan daarii dammoo haaluma kanaan itti dhoofna lama sadii afur. Amma gidduu kana keessatti asitti kun zigaajjaa buusee jira. Kazaan asiinis afur dha'ee jira, asiinillee afur dha'ee jira. Kuni maazanii rakkoo hin qabu. Maazanii akkuma fedha keessanitti ooffachuu ni dandeessu jechuudha. Maazanii haaluma kanaan akkuma fedha keessanitti
haaluma kana deemtu. Eegga dammoo asitti dhufnee haaluma kanaan akkuma duraatitti ammas gizee 4 2 3 4 kana dammoo tokko gizuma tokko fudhannee jechuudha. Akka sansalanni isaa nu jalaa hin dheeranne sigaajjadha. Kazaan haaluma kanaan ammas dhufnee asitti gizuma takka waraananii raawwanne haala kanaan asitti illee gizee 4 boosna jechuudha. Yoo nu wal qixxeechaa deemne hundumti isaatiiyyuu wal qixxaachaa deema jechuudha. Haala kanaan kun asittis gizee 4 haaluma kanaan akkanatti yoo nu dhaachaa deemne nuuf taqqaxaqamaa deema. Garuummoo harka keenyaan dirqama akkanatti addaan akka inni nu jalaa walitti hin qollofamne nu zaraggaanii dha'uu barbaanna sila ta'eefu nu walitti nu jalaa hin qollofamne haala kanaan addaan dhooggachaatuma deemna jechuudha. Akkasii isiniin jedha haala kanaanii. Haala kanaan akkanatti amma bakkee kanatti asitti jechuudha cufanne amma kana bakka kan jidduu keessa haala kanaan ammas asitti gadi waraananne asitti qaawwaa hambisna jechuudha. Booda yeroo zoorree dhufne asitti zigaajjaa buufanna sila ta'eefu haala kanaan akkanuma gochaatuma dhahannaa isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata hiiqaa mushurraayii jedhe akkasii kaayaa uummata qashti. Haala kanaan jidduu keessatti yeroo hunda zigaajjaa buusna malee maazanii irratti dirqama zigaajjaa buusuu hin qabaannu jechuudha. Kunuuti haaluma kanaan akkanatti dhaachaatuma isiniin jechuu jaaladha uummata qashti. Kunuuti haaluma kanaa akkanatti dhaachaatu deemu. Shurraabiin kiyyaa fi daanteliin illee wal fakkaataa ilaala. Isiniin jechuu jaaladha. Akkasii kunuuti haala kanaanii kunuuti asitti kana amma cufee asiin ga'een jira. Kanas nan cufaa ammas immoo kanallee boodatti nan cufaa. Haaluma kanaanii asitti dammoo amma zigaajjaa buusa.
haala kana akkanumaatti